Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaa akka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Jamiilaa Jimmaa bakka nagaan dhuftan viidiyoo irratti warroonni addisii gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii gootaa warri immoo sabiskiraayib sheer laayik godhaa waliin tuttaan hundumti keessaan hedduu galatoomaa galanni keessaan jeesaan keessaa robbi biraas ni fakkaffalamu isiniin jedha. Har'aan kana immoo obboleen kee waan isin qabadhee dhufee warra viidiyoo jalatti na arrabsaa jirtu warra na arrabsitan jechuudha. Baay'ee nama ni jaallatu caalaa. Baay'een caalaa Abdallaa natti darbee jiru. Jaroo jala sarbaa hin beektu miti. Namni jechuudha. Namni nama arrabsu ofumaa isaa sadarkaan isaa kiiloon koo hammana nameenyummaan koo hamma kanaa of agarsiisuu ta'e malee namni arrabseef waan an sila karoorfadhee bahee tokko dubbatti na deebisuu hin danda'u. Ittuu na jabeessa jechuudha. Kanaafuu warri jechuudha viidiyoo waa'ee beekaatuu fi barana yeroo reefu koronaan dhufu jechuudha ji'a sadii dura waraabame. Viidiyoon sun maarchii guyyaa 5 gaafa guyyaa 5 gadhiifame jechuudha ji'a sadii dura. Viidiyoo sana jechuudha gara nama 13,000 oliitu ilaalee achi jala deemtanii ammallee na arrabsuu jirtu jechuudha. Awwaalchiiwwan isin beekuu qabdan waan beekaan olitti rarrabnee jirra. Beekaan bilbila isaallee naaf erge jechuudha koomentii jalatti waliin haasofnee kan chaanaala koo yoo erga naaf sirreesse beekaadha. Isin ofumaa akkanatti dhiphataan oolinaa. Haa ta'u malee namni sammuu qabu hamma yaada keessanii yaaddu malee jechuudha warri na arrabsitanuu. Beekaan sagalee koo dhaggeeffatee jira. An beekaatu sobeen jenne awwaalchii. Beekaatu sobee beekaan hin sobaa jedhe beekaan arrabsine. Kan hin jedhe mucayyoon hin sobdi waan akka kanaa dhugaasaa ta'uu utuu hin qulqulleeffatanii maaliif miidiyaa irratti gadhiiftee hin jedhe malee meerra deebi'aa viidiyoo dhaggeeffadhaa viidiyoo beekaatuu fi kan yuutuubiin biraan naaf gahaa sheer godhaateen jedhe sana. Maaliif mucaan hin sobdi wanti kun dhugaa miti madaamiitu koronaan qabamte mana keessan teessu ofiisitiifis maatii isiitiifis jennaanis immoo karaa seeraatiinis giddiidhaan koronaan qabame mana yaalaatti dhiyaachuuni. Utaalootu qabee malee mucaan hin sobdii waan akka kanaa maaliif miidiyaa irratti gadhiiftaa? Ijoolleen amma namni itti hattiffatu rafiitii malee bulaaruu sarraatiin nyaanne yeroo guyyaa hojii oolte halkan immoo yaaddoo koronaatiif hirriba malee bulti ijoolleen maaliif gadhiifte waan akkanaa dhugaaf soba isaatu addaan baafatanii seerri biyya arabaa keessa jiru akkanaaf akkanaan jedhe malee atiin sobda beekan jenne beekaan namaan erga duriitii qabee osoo hordofu jechuudha. Naman ajaa'ibsiifadhu keessaa isa tokkodha beekaanii. Beekaan akkuma maqaa isaati garuu yeroo isin akkas jettanii na arrabsitan sanaan immoo dhufee chaanaala keellee akkanaaf akkanatti sirreeffadhu waan akkanaa gochuu qabda jechuudha kan inni gorsaa ture. Malee akka keessanii dhufee na arrabsuun turre warra achi jala deemtanii saree shaarmuxaa manaa jettanii waan arraban fakkaan jettanii na arrabsaa jirtanu. An Oromoo kamiin kutaa kamiin raayyuu Oromoon tokko namni abbaan fedhellee dhufee adda nu baasuu hin danda'u. Abbaan fedhellee nu qooduu hin danda'u. An akka yaadutti Oromoon kutaa kamii anaaf dhiiga kooti. Islaamni kutaa kamii akkasumas anaaf dhiiga kooti jechuudha. Kanaafuu achi jala deemtanii na arrabsina. Maaliif yeroo isin na arrabsitanuu namni ana caalaa yookaan waan hojjetu sirriitti beeku diraamaa adda addaa hojjedhe yuutuuba kanarraa waa argadha jechuu yaadu akka inni duubatti deebuu siinuu akkanatti arrabsaarti nama nagaayyuu akkanatti arrabsaarti jedhee akka inni of duuba deebuu godhaartu jechuudha. Oromoon bara baraan waliin xinneessinaa. Waliin tuffatinaa namni wal xinneessu namni wal tuffatu yoomuu bakka hin ga'u. Yoo wal jaallannee wal kabajnee tokko taanee wal bira dhaabbanneedha kan nuti bakka ga'uu dandeenyu. Innaa isan arrabsinii iddoo gongoriin beekaan hin sobu jettanii fa'aa warri naa barreessisan jirtu dhugaa rabbiin isiniin jedha wallaahi an beekaatu sobeen jenna. Intalliin sobdii maaliif viidiyoo sana gadhiiftee hin sobdi intalli maa sagalee beekaa miti kan gadhiifame sagalee intalaati. Intalliin sobdiin jedhe malee beekaatu soba isiniin hin jenne akkasii naaf hubattanu. Anna arrabsaan keessa waan godha yookaan duubatti na deebisa yookaan ariifachiisa osoo hin taane warri dhufee koomentii sana arrabsisan dhaggeeffatu namni biraa immoo akka inni chaanaala illee jammaree faayidaan arganne godhaatu jechuudha. Kanaafuu nan arrabsina. Warri ammas reediidha maaliif du'aa ifadhaa jettee reediin yoo dhukkubsate miti du'a isaa afaan waa dhageessisu warra jedhe sana maaliif callimettee jaaniin ilaalin jettan immoo dogongortanii jirtanii. Ayyuu abbaa koo illee ta'e abbaa koo jechuudha nafsee koo caalaa abbaa koon jaalladha. Baay'ee yaada sabbaas qaba rabbiin umurii jala naaf dheeressu. Garuu abbaa koo lubbuu koo caalaan jaalladhaan intala durbaa hangafa waan hin ta'eef hundi keessan akkuma isin beektan lubbuun durbaa hangaftii abbaa jaallatti caalaadhama. Innaa yoo abbaa koo yoo ta'e nama dhukkubsatee mana mustashfaa keessa jiruun yoo inni abbaa koo ta'e macarrashee jechuudha.
baga si dhukkube nama jedhee du'aayii nama dhukkubsataa irratti kadhatu hin deeggaruutiin fedhu warra fuulduraattis jechuudha. Kanaafuu kana fakkaataa nan arrabsinaa waan inni isiniin jedhuu fi anaaf osoo hin taane namni biraa immoo arrabsaas isin arrabsan ulaalee akka inni duubatti hin deebine hundi yookaan silaa addisii banachuu qabu isiyyuu kan arrabsodhe akka namni duuba sanatti hin deebine jechuudha. Warri na jaallattan immoo hundumti keessanuyyuu galatoomaa fayyaa warra kaanis rabbiin qajeelchuu. Arraba isin jettanii na arrabsaatan immoo kan hidheessinitti dubbachuu danda'u. Nama tokko ta'utti arrabas akka xiyyitii baattanii deemtu. Hidhii keetti vaaziliinii dibadhu fa'aa maarree godhi maal ta'ii fa'aa warri jettan isa akka keessanii kana jechuudha. Kan ijoollee islaamaa jechuudha. Ani jechuun waa'ee kiristaanaa sirriitti gadi fageenyaan badaa waan hin beeknee fi faqqadamuus dhiisuu danda'a, faqqadamuu dhiisuus danda'a jechuudha. Dibannaan fuulatti dibachuuni. Garuu islaamnaa keessatti dhoowwaadha. Akka ijoolleen namaa gaditti of ilaaltee amma hidhii keetti vaaziliinii dibadhu yeroo isin jettanu osoon akka nama yookiin sammuun kan koo xiqqoodhuma waan haasaa keessan fudhata ta'e gaafa lammasaa immoo akka nama dhiiga dhugee sana hidhiitti dibadhee akkan bahu na gochuuf jechuudha. Amantaadhaan illee akka walitti namni gaachaamu warra koomentii kana jechuudha. Masaaraa koomentii warra baatee deemu koomentii arraba. Kanaafuu hidhii koos gurgureen na jaalladhee taqabbalinni jira. Nasiyaa keessaniif barbaadu galatoomaa nagaan turaa fayyaa ta'aa bulaa isinitti dheeressuu barbaadu. Warra nama arrabsu kana rabba qajeelchuu isin immoo warra na jaallattan hedduu galatoomaan illee baay'ee isin jaalladha. Nagaatti salaamu alaikum.